wallaan sadabee harka keetii kanaaf qaqqabee waadaa keetiin jirtu faamilii akkam fayyaa keessanii akkami qophii ramadaanii dhufee jiran bira laalikaa kuni kana hunda amma daakuu fani timaatimii jechaadha kaartoonii guddaa kana hunda daakee firiijitti naqa sorry sababa kanaafuyyuu hojiin ramadaanaa nutti dhufaa jira warri haga ammaa chaanela keenya faarawwataan laayikii sheerii sabskraayibii godhama miiceen daakaa kinooti maashiniin itti daaku hojiin nutti dhufaa jira siniin jedha dhaamsa wayii sinii dhaamammoo beeka shamarran keenya ofiin gatinaati qimamochee har'a dhaamsa wayii sinii hima jechaadha suuraa asirra sinii kaa'u kana laalati obboleettii keenya takka guyyaa kaleessa malee dheengadda viidiyoo inaa ergitee turte viidiyoo sun waa'ee maalii sinitti fakkaata oh my goodness viidiyoo suni gaazii bantee jechaadha istoofii bantee daqiiqaa muraasa turte itti qabsiiste kan jalaa jechaadha akkuma suurarra argaa jirtan kan akkasitti gubate jechaadha gaaziin kuni isheen gaazii bantee qabdee tiniin osoo waa takka itti bane jettee dhiiste deemtee gaaziin kan jalaa sun haga inni banee xiqqoo utti harkaan qaba gadi hin dhiisinaa dhugaa isheen gad dhiiste bane jettee bakka itti qadaaddee deemtee inni deebi'ee dhaame bokokee gaaziin fanadda'ee gubbaadhaan akkuma suurarra argaa jirtan kana rabbi lubbuu ishii baase wantiin ittiin ibidda dhaamsa sun mana keessa jira jechaadha isa suuraa asirra sinii kaa'u kana isaan daftee isin mana keessa jira silaa kan lubbuun ishii ba'u kan manni sun guutuun gubatu daddaftee isa san itti afuuftee dhaame jechaadha minuuyyuu ishiin jabduudha doona na ta'e narri fadhaayyuu malee achumaayyuu waliin ka'u naan du'aa achumatti dhugaa shamarran keenya dhaamsin ani isinii qabu hojii bichaa irratti xiyyeeffachuu doon taane waan isin irratti xiyyeeffachuu qabdanii gaazii keessa bantanii akka hin dhiisne dhugaa ijoollee baay'ee lubbuun akkatti darbe balaan istoofii kun immoo badaadha beektu istoofiin lubbuu namaa balleessa istoofiin lubbuu balleessaa siniin jedhe dhugaa ijoollee meeqa tokkotti lubbuu isaanii galaafate kanaafuu of eeggannoo godha sirriitti of eeggannoo godha wanni marruuyyuu of eeggannoo barbaachisaa kan jirru gola haadha keenya miti yoo duune firiijii arabaa keessatti tortorra maaloo kanaafuu du'a laman du'uu hin qabnu biyya keenyarraa baanee gosa keenyarraa baanee haadha abbaa keenyarraa fira keenyarraa maatii waatii keenyarraa baanee asitti biyya namaatti du'uu hin qabnu jechaadha kanaafuu wanni nurraa eeggamu lubbuu keenya jecha of eeggannoo gochuu qabna siniin jedha hojii illee gisee hojjennu kun akkatti hojjenna laala ijoolleen biyya galtanii akka mana biiroo keessa harka walirra godhatanii odoo hojiin hojjenne teessanii birrii nyaattan fakkeessita sun mee viidiyoo tana sirriitti daawwadha dhugaan isinumaafan jedhe gaaf biyya galtanii rakkattu har'a waan hundumaayyuu hojjechuun gaariidha yuutuubii bichaa sa'inaa mana keessas qima miidhameen xabbeedha yorbaa gochuun dhufee amma saambusaanis dhufee sirriitti siniin maradha saambusaa yuutuubii kee laayikii naa godha sheerii naa godha na jajjabeessaa siniin jedha dhugaa maaliifi walaa guddisnu mee nuti qibamoonni gola madaamii yeroo baay'ee waliif hin cinqabnu wal jajjabeessuu hin beeknu kanaafuu walaa jajjabeessinu wal jajjabeessuun nutti haa baratamu amma maashinii kana ittiin banaa namni maashinii daakuun beeyleen jira jedhee yaada garuu isa kun si barsiisuun barbaachisu xiqqoo bishaan itti qicanna maaliifi kun akka sirriitti nu bulleessuufi akkasumas siniin jedha kee dhugaa adaraa keessan istoofii eeggadha istoofii bantanii daqiiqaa tokkoofillee biraan deebinaa ganni boba'ee sirriitti argitanitti akka amma suurarra argaa jirtan kanatti sinitti dhoowwa jechaadha so akka sagaleen hin ceegne fani addaan kuteen ture amma kinoo daakanii bullaa'ee jira bifa kanaan feestaalitti naqa maaliif beektani ramadaan keessa hojii biraan hojjedha isa daakii shorbaadha mokoroonii timaatimii daakii minaamin hin jiru maaliifi amma yoo daaknee lafa goone ramadaan keessa waan biraan hojjedha bakka isaa jechaadha saambusaas immoo nan xaqallalee firiijii godha maaliifi firiijii guddaa waan qabnuuf
giliidha bakka. Kinoo akkanatti hidhee firiijii keessa kaa'a jechaadha. Ijoolleen hojii akka ramadaana keessa hojii isinitti hin baay'anne warri shorbaa hojjettan, saambusaa hojjettan akkanatti godhaatee amma dura ramadaanni seenii firiijiitti naqaa timaatimii yoo tabalaashee gadi naqee akka tabalaashee firiijii keessa fillaaja keessa taa'ee akka tabalaashee gadi naqee fireezaratti naqaa jechaadha. Kinoo amma haga waan gizee tokko itti goonu itti naqee lafa godhasiniin jedha. Anna akkasitti ijoolleen keenya gola madaamii jirtan dhugaa istoofii irraa of eeggadha. Yeroo baay'ee istoofiin kun ijoollee baay'ee lubbuu balleessee jira biyya namaa kanatti. Adaraa keessan dhugaa adaraa kan keessattuu anamma istoofii anjalaa san hin qabu beektani gubbaa bichaadha. Maaliif xaawulaa kanarratti hojjetama keenya. Kan elektirikii qabna jechaadha kan immoo keessa goonu jechuudha inni rakkoo hin qabu. Elektirikii yoo dhooma dhooheyyuu jechuudha elektirikiin mana keenya keessa jiru mutumaatikii waan ta'eef ofii dhaama malee odoo ammoonni tokko karaabaan tokko elektirikiin tokko asii kana addee kana dura gallaayaan bishaanii kun dhoohee jechaadha. Gizee lama dhoohe tokko bichaa miti haaraa bittee madaamin lachuun gubate jechaadha. Xaa jedhee dhuna asitti istoofii biratti odoon gaazii biratti buna daffisaa jiru kun dhoohee jechaadha nama addiitti. In dhoohee garuu elektirikiin kushiinaa kana keessa jiru taaqoxaariin kushiinaa kan fooqii sadaffaa kan fooqii lammaffaa hunduu kophaatti jira laala. Gixxim jedhee cufame mootomaatikii waan ta'eef ofiif cufe jechuudha. Gixxim jedhee dhaamina irratti manni guutuun jim jedhee dhaamee ani harrifadhe maal ta'e jedhee wallaahi isa kanatu dhooheedha. Kazama dhufe ergasii madaamitti mee madaamin dhuftee bakka taaqoxaarii sanii naabante jechaadha. Yani istoofiin keenyallee isaan qabsiisna waan ta'eef laayitariin fayyadamnuuf fiishii qaba. So ana har'a dhaamsi waliigala isinitti himu yoo jiraate shamarran keenya kan kutaa gola madaam jirtanii hundi keessanuu jechaadha. Akkanatti muraa timaatimii firiijii keessa naqadhaa dhugaa. Ramadaana keessa hojii isinii qallala. Saambusaa minaaminallee amma xaqallalaatu feestaalitti yookiin elbaatti naqaatu firiijitti naqadhaa. Gaafsan ramadaana keessa muddamuu achi cinqamuu as fiiguu achi fiiguu hin dhaqina. Maaliif siniif salphata hojiin siniif xinnaata. Silaa salphatu ramadaana qodaanima baay'ataa ta'ullee kun daakuudha kan kanaa sirraa afaan miriyaan kana dhiqxu. So akkasi siniin jedha yaa faamilii qashti. Amma wanni nurraa eeggamu ani dhaamsi waliigala viidiyoon guyyaa irraa hojjedhe keessa istoofii kana eeggadha dhugaa. Istoofii lubbuu nama hedduu galaafate dhugaa shamarran keenya kun nama daami jirtan ani isinitti hime. Amma akkatti daakeen kana firiijii godhadhee gaafa ramadaanaa waan biraan hojjetadha dhaqoo ani isaan biraan hojjedha waan liixii fa'aa biizaa fa'aan hojjedha faxaayirii fa'aan hojjedha. Yoomiin kana hunda walitti qabee waliin eeguun hin danda'u jechaadha. Hagasi amma isin laayikii godhuun dadhabinaa, sheerii gochuun dadhabinaa, na jajjabeessa siniin jedhala. Kanuma dhugaa ijoollee maal seetanii kattir madukkaan biyya garuu hin dubbattu malee odoo dubbatte waa meeqan cabse isinitti fakkaate waa meeqan gube isinitti fakkaate elektiruu meeshaa mi'a meeqatu cabe burcuqqoo anumatu fixe ilaalu gaanni qoyinuma caccabdi garuu madukkaan tiyyan dubbattu laala miskiina waan taateef. Kanaafuu har'a dhaamsi kiyyaa istoofii irraa of eegaa. Warri istoofii fayyadamtan istoofii sanuu kara jalaa itti qabsiistanii warri hojjettan of eeggannoo cimaa godhaa siniin jedha. So ammas kanas akkanumatti daakee kana hundaa fixuun qaba jechaadha har'a. Kanuma wanna biraa qabu waan dhaggeeffataniif illee galatooma viidiyoo kana laayikii sheerii godha. Walaa jajjabeessinu siniin jedha. So family akkanumatti daakkadheen giligilidha ka ramadaana keessa waan biraan hojjedha malee kanan daakuu. Kun hundi amma daakkamee ganaadhuma laala xiqqaa se'ina kaartoonii guutuudha. So viidiyoo kiyya laayikii naa godhaa daraa keessan maalu laayikii tuqaa dhugaa namni meeqa namni kumni tokko namni kumni lama viidiyoo laalee yoo baatan yoo laayikii gootan isinin kaffalchiisu jechaadha. Wal jajjabeessu aadeeffanni isiniin jedha uummata fiqeere. Akkanatti hidheen godha jechaadha waan gizee tokko itti godhadhu. So
haala salphaadhaan bifa kanaan mana keessan keessa teettanii akkatti qopheessitanii madukkaa keessan gilgil gochuudha. Akkasuma jedha uummata qasti. So hordoftoota kiyyaa xumuradheen jira timaatimii koollee akkuma argitan kanatti daakee kinoo kana shunkurtii kana immoo nan karattafaafanii ganaa boruun karattafa bakka dadhabee waan jiruuf timaatimii kiyya xumuradhee oduma siniinaasa oduma viidiyoo jedhu sa'aatii sadinatti fudhate dhugaa timaatimii kana hunda daakuuni amma firiijittan naqaafanii waa'ee istoofii irratti immoo jechaadha. Istoofii amma fakkeenyaaf kana akkanatti bannee ibiddi boba'ee amma ibiddi boba'ee turiin ofii dhaama jechaadha. Inni amma ofii dhaamuu danda'an akkanas qabne akkana goonee dhiisne dhoowuu danda'a jechaadha. Kana laal qadama zirri isaa kun banaa ta'e ibiddi yoo asitti hin bobeenye ta'e sinitti dhoowwa. Kanaaf of eeggannoo godhaa siniin jedha. Waan dhaggeeffataniif immoo galatooma. Warroonni chaanela koo haarawaa taatan laayikii, sheerii, sabiskiraabii gochuudhaan na jajjabeessaa. Galatooma siniin jedha uummata qash. Galatooma dhugaa baay'ee siniin jaaladha. Viidiyoo kiyya immoo laayikii, sheerii walii godhaati. Walaa guddisnu siniin jedha. Galatooma baay'ee xumurree viidiyoo biraatiin walitti deebinu turtii gaarii.